Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hortoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensaa maal fakkaata? Eessa jirra hoo jettan kun akkuma agartan caaltuu bakka caaltuun jettu fuunee dhufaa jirra. Kunoo Mustafaaf caaltuu waliin jirani. Haadharraa eegalee haati sabboontuu illee narrastuun qabdu. Kunoo namni caaltuun birartu Mustafa. Laa bu'aan kana rasootti ayna reef jaalama waliin deemtu turee baasa waliin dorgoran. Isin lama waliin deemtan argee baasa si wajjin koraan baasa bahuun dorgamaadha. Dorgamaan. Akkas taanaan karaa deemullee yoo dorgamaa taate miilaan malee hammaa jaba koo. Akkasii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno caaltuun nu biratti dhugaa beenaan bakkuma dura abdiin itti dhoysee fuunee dhufnee jirudha. Abdiin itti dhoysee ta'a mallee. Arginee deemsiyoota bakkuma inni dura kaayee fuunee dhufnee kun amma mana galchuu deemna. Walumaa galaan eessa galchuuf deemna? Jechuun hamma ajaan mana abdii binnee achirraa inshallah akka halli itti godhuu deemna jechuudha walumaa galaan. Dura eessa dhoste Mustafa? Maa akka dhoysee beektaa. Dura eessa si dhoose Mustafaan? Caaltuu eessa si dhoose? Saniifuu nu roobsisee qorraan. Ammoo kootii Mustafaa uffatte. Abbumti yung koti trogen na lupatte. Kabajamtoota hortoota keenya kunoo kootii isii ofirraa qabdu. Kootii Mustafaati. Kan rabsamu abdii. Kana gahaan zana jedhee mucayyoo dhoffatee bira taa'u kunoo Mustafaadha. Hundaafuu kabajamtoota hortoota keenyaa isiniin taphannee akkas dhugaa jechuuf yoo miti. Hundaafuu duuba jirtu sun caaltuudha. Caaltuu bakka isiin jirtu sanii fuunee fidaa jirra. Maaliif yoo jettan kabajamtoota hortoota keenyaa naguma buusuuf haati sabboontuullee akkana balaa buuftee qiyaamaan of buusaa jirti akkuma isin agartanii. Kanaaf erga wallollee isinillee viidiyoo waraabdee turte anillee viidiyoo lolee waraabee ture. Halkan keessummaan nu bira turtee namoonni miidiyaa keessan seenne viidiyoo waraabuun barbaanne mucayyoo fidiitii mana kan keetitti viidiyoo gaafadhu gadhiisii isinillee ammoo ni araarsinaa maal nuun jedhanii anillee akkasitti tolee waan isin jettan jedhee durallee namni mootii tana bakka kana kaayaanaa miti wanni nagaa hin jiru haa ta'u eega isin nu ajajjan jedheeti eega namoonni gurguddaan nu ajajjan jedhee mucayyoo kun kabajamtoota hortoota keenyaa konkolaataa kan raabuunee kan seennee ammoo rooba jira. Bulis, ejis, milis, mantan, milen. Wanni hundi nagauma garuu waan xiqqoo yaari mutaatee hawaalaa xiqqoo takka nu buuftee ka. Dhugaa si aananii dhugamanii muudaa. Laa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kalee haati sabboontuutiif abduun baay'ee wallolan jechuudha laakiin ammoo achas manguddoonni halkanii itti dhufanii ati nama guddaadha namoonni ati waan kana furmaatatti godhu osoo ati sabboontuullee balleessite osoo atillee balleessite waan kana micayyoon deebuu qabdii aarii isiitii fi maalii isiitiif deebisuu dhabe malee silaanii deebise jettee turte kanaaf ammoo ammas isiillee balleessitee wal baatee seerrabsitaatiin dhiira ta'ii kabajaa godhuu jedhanii ni kaanfadha jedhanii nama subiin nu kaasee guyyaa fokkataa guyyaa roobnii fi qorri umrii nurraa fuudhee kunoo miidhaan deemaa irra wallaahi. Maaf kaalsii baafannee baasuma dhabnee taaksii dhabnee guyyaan nasiiba micayyoo guyyaa badaadha. Akkasitti kunoo bakka isiin jirtu gurra qabnee harkifnee baafnee binne kanaaf ammoo
Ana immoo jaarsummaa wajjin deeme malee silaaluu akka inni itti mana haadha sabboontuu fiduu fi waan kana keessaan qabu jaarsoleen ammoo akka jaarsoleen ergite yoo kakatu godhee fiduu fide yookaan illee jaarsolee wajjin guyyaa lamaffaa deebinee bakka inni nu gahe akka inni nu godhu deemu walumaan gaafachuu deemna jechuudha. Kana kabajamtoota hordoftoota kiyya ammaaf ammoo mana abdii deemaarraa nu hunduu mucayyoolleen wajjin deemte jechuudha. Akka isinii guddisuu deemu akka mana haadha sabboontuu fiduu deemu ammoo isa beekaa isiniif himaa. Qophiin keenya kan dhaaf isinii qabnu kana keenya kunoo dachaanee dhufnee jirra, rooba jira, isin garsiisnee jirra, haroo jira, caaltuu kunoo fuunee dhufnee jirra. Eessaa fuunee dhufnee jirra. Mee isin boodaa dubbattu. Mustafa salaam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammallee dachaanee yeroo lammaffaa yeroo sadaffaa yeroo arfaffaa roobaa fi maalii fi qorra guutuu keessa yaani wallaahi takkuu guyyaa akkanaan argina jechuudha. Garuu yeroo dheeraa dura arguun ni mala. Akkasi karuhaan keessa baate kana inuma amma maxaa mo'ii seennee jirraati. Agwaa nyaannee kaanuu wannu dubbannu marumaafuu amma ajaa caaltuu ol baasuu deema jechuudha abdiin. Haadha sabboontuutiin walumaa galaan waa hundayyuu walumaa galaan walii araaramuu deema jechuudha. Manguddoonni illee baay'ee waa jetteen inni illee durumaa yaa'anii maaf na arrabsanii maal jechuutu xiqqoo keessa malee himee jira jechuudha. Ol bahee illee akkana nuyi illee waaqa gaafannu akkuma himaa jechuudha. Kanaaf ammoo adda ta'a biraatii isin kennaaf amma achi qabnee mana deebisii deemnaa miti garuu. Akkasii kunoo kabajamtoota hordoftoota keenyaa mucayyoon abdii jirti namoonni hundi jedhanii balaa buusan mucayyoon na bira jirtu an kunoo nama nagaa qulqulluu bakka isin jirtu yeroo fuunee dhufnullee viidiyoo isinii waraabnee jirra. Osoo na bira jiraatte manuma kiyya gabbaasna malee bakki nuuf nooyitu hin jiru jechaadha. Akkasii rooba jira maali jira waa hedduu keessa dabarree kunoo dhufnee jirra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalamtoota keenya. Sila jaaltu mamee kan mama irra nu fuudha. Sila irra nu fuudha mee. Baas. Baafadhu maan. Akka caaltuu taate si argani baafadhu. Baas. Inshallah guyyaa biraadha. Kunoo guyyaa biraa na arganii malee amma baafadhu jettee jirti. Nama dirquun illee hin jiraane. Laala. Nama dirquun hin jiru amma baay'ee beelofne jira. Xiqqoo waan nyaanne kaanee walitti dachaana. Akkas kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma manguddoonni eeda halkan dhufanii akkas naan jedhan jechaadha. Nu naguma buusuuf deemna. Xiqqoo haati sabboontuulee jarjarteen arrabsitee jennaan illee waan kana keessaa fudhachuu ka'e keessaa fudheeraayyuu jedhe manguddoonni ammoo keessaa fudhachuu hin qabdu waan kana kalaas. Fuudhiitii mucayyoo yookaan haadha sabboontuutiin gahi yookaan ammoo viidiyoo irraa waraabi fedha mucayyoo gaafadhu nuti nu garsiise achiin booda haadha sabboontuutu sirraa qaba. Isinillee ammaan booda waan kan keen dubbattu maal jedhanii jechaadha. Kunoo amma mana nyaataa keessa jirra. Nyaata nyaannee kaanee walitti dachaanaa hangasittuu nagaan nu turaa isiniin jenna. Kunoo warri caaltuu gidaara garagaltee maaf dubbatti caaltuu maa akkana taati maal warroonni jettan jechaadha. Kunooti caaltuu. Maaliif akkas taatellee isinuu isinii miti booda. Keenyaa daqiiqaa muraasaan booda waa nyaannee walitti dachaana isiniin jennee jirra. Kunoo alhamdulillah nyaannee xumurree. Kunoo akkuma agartan xumurree jirra kun kadhumarra nyaatanii kun shaayidha. Kana isiniin jenna caaltuun ammoo namoota isinii jette ammallee isiin namoota isiniin jenne isituu dhossee maal naan hin jedhina kunoo nyaata na jalaa nyaataa jiranii. Kana isiniin jenna viidiyoo biraatiin akka wal agarrutti nagaan nu turaa isiniin jenna warri viidiyoo kana jalatti laayik godhaa yaada keessa karaa koomentiitti nu barreessaa isiniin jenna nagaan nu turaa.